Yaa'u barii fakkaatti yaa'u marabtu yaa'u intal ladha gahi qaama nu dhukkuba har'a keetiin karaa mana hakimaa deema ijoollee haasii faxala godhiifi ittiin bilisaatti abbee mana hakimaa kutujiin ittiin mijiin ayyee ittiin deema. Sena. Akam. Nagaya rote. Fayyada. Nagaya. Berkanu ame biati. Mal. Doktor. Na ukku barana. Haya. Barana kaya mana ukku anja doktor. Suduku ba? Na ukku. Isa suduku, isa si kabiyaw. Ya doktor, barana darumaya san nakame sinje. Garang kunis. Mera bisa. Sida bisa kira. Sida barra nabisi yawon kire waya bar. Anu mate sisa sinje. Albati asta. Kan mo kaya doktor albati asta itu dubbata. Kaf na gote na ukese duranga bini jiru amma fabar kuno to kaysa dum yabar kuno. Ya doktor sanifu mas diyo to kono ratin diyo sinje. Akasti hati orang hija. Dia if mara hospital udah hendak iti. Ada kongo sini. Lanjut dia doktor. Mara tidak bising aja lah. Bukan mara sinjara. Iya. Meme. Ya doktor na duku bawa juru. Siapa usaha kau? No usaha bar. Nadam pisah. Iya. Oh nanti aja tadi. Ya doktor. Me. Ay. Akka sih kau. Aman terus mara. Mikadigan sedih. Akam selagi sih nala tokan arah saya wajuma. Afan kayak sawoya. Wan bira dige mara marta. Hara bira meme so. Mera le kaya doktor. Men. Suatu. Meo. Doktor na duku. Orang babat. Men. Baju. Laka. Haji. Men. Tidis. Ya doktor. Men. Dubin dia jam tu. Dubin jam tu. Iya doktor, mer kunjung mari mame maja. Kada kuwa ganti. Amma organ sibar resa. Beka laboratory करते अच्छे रहते डीगे फिर रावुते आकाशे डीगे सन एफ मरा मरते डीगे सन ना फिदा अम्मा खाते laboratory रहते डीगे ना फिदा चले दे oh bika kana ada kita bika laku Afrika kana करते हैं तो मुलात ये दुरान kana कुत्ते तुम इच्छुन रहते आउ मंत्र तस्दीक था डीगे फिर रावुते Tangan ini kah? Tangan mana dia bisa masuk orang kak? Iya dokter Asman nih guys. Iya dokter. Ya dokter. Oh dokter video kono. Hai. Kono video dari rakare itu. Doa aku masih beresunanya dokter ri. Hai. Oh video kayak dokter mera almiya kakare. Akan lagi. Harana ni kabda? Hada mana ni kawa jolle dardara nama kawa dubra nama kawa bar jolle tung kawa bar ya dokter. Ay. Okay. Nama gudda ko akana tana? Wah ya dokter adi tikenya abang ya fusi ore be tar kale. Aya. Akkasitti ka ilmaan lafumaan guuteen sinje. Jolle ni kabda waam doon kabda. Ya kabar. Dubare nama jaarti teeti gaari teeti. Jaarti teeti. Amanamtummaa yookaan kaan ammoo nagaya wajji jiraachuutti wiirtan. Nagama wajji jiraachuu jirra bari yaa'u. Naguma wajji jiraachuu jirra dubbatti yaadii si wajja beefanneetu jiraachuu jirra. Akkas taanaan ta'a. Laa waliin siidaa mana dhageeffatu. Yaa doktor. Dhukkubni kee dhukkuba guddaadha beekte. Yaaddollee hin qabdu. Akkama guyyatti dhukkubni guddaan dawaan qabu yaa doktor. Dhukkubni siin jiru namni baratanii qabdaa beekta. Ini kalau ilmu kita kok jira kabarota kita tahu juru toko sama itu jirati. Duluan durati ya sebenarnya jujur di. Dalaga owner kan nih sun. Sundara owner kan nih fatale kamu terdema. Rabbi airu. Woi sih. Ayah ilmu ilmu itu dokter. Kamu nggak gugup Ittihadu berbaca. Aja. Sanibu. Ya dokter mulai rati ada ini beda met. Baran ittihadu amma sumabin ma. Garute Atilal sammuu ta'e tasgabbootee dhukkuba kanaas ka
Fide suma bite. Dhukkuba bu'aa fidame. Yaa doktora barbuun nafti akkam tabbaa fi dhukkuba. Fakkeenyaaf rabbiin dhukkuba buuseeti dawaa jedhamu. Abaar fideeti. Quufa fida. Akkuma baradhee gaddaasanii akkasuma. Gabrummaa fideeti bilisummaas fidame. Garuu ta'ee wayisiinu. Dhukkuba kana sumaa fide ati dhukkuba kana tasgabbaa'uu si feesala. Tasgabbaa'uu gootee yaa doktora tasgabbaa'ee sun mana kana barra. Tasgabbaa'uu dhukkuba dawaa kana sifi dhukkuba kee sifi ni maati. Garuu tasgabbaa'uu ilma keetis garsiistee ilma keetis nama baratee bire. Nama barate. Waan akkanaa siimee garte akkasitti nageumaan maatii kee keessa jiraattee rabbii keetillee kadhattee akka dhukkuba kana sirraa kaasu. Siif goona garuu dawaan isaa hin argamu. Dhukkuba waan argamu irratti akkamii yaa doktor? Yaa doktor eegasifuu duubaan ifajjeesu yaa dhukkubi dawaan jiraanne. Akkamii ifajjeesta? Rabbiin si ejjeesu malee rabbiin si gaafata bara. Inni karaa dhagaa kana ejjeesu. Lubbuu rabbiin uume. Lubbuu rabbii uume qallaalumatti laaftuma sirriitti ejjeesu ati. Hin ta'u wayin siinu. Dawaan isaa dhuma jira. Dawaan isaa maal beektaa? Hormii si dheeressu malee dawaan dhukkuba kana sirraa dhaabu hin jiru. Maal jennaan? HIV si qabe. Yaa doktor maal weetti? HIV si. Yaa waan isaan qabde yaa warri otaa waan argaa tokko qabe. Egaa saniifuu sani ati ilaala. Yaa doktor maal weetti yaa doktor? Na dhageeffadhu. Mee na dhageeffadhu. Yaa doktor. Mee obsa biqiltiisi. Duraanis suma fiigee biqiltaan dhaqeen saami saniifuu ammallee rakkoon qabu dawaan seeqa daba. Dawaan seeqa daba. Dawaa kana bitatteeti yeroodhaan si galee yeroodhaan laal. Yaa doktor wali garaan naasuuf ellaanu yaa doktor. Dawaa kana bitatteeti qabuu dabalaa. Dawaan kun akkam godhu islaamee laasirraa fayyisaa. Wanta kan siim jaljalteetuma akkanan siime kanatti mana keeniitee caruma ittee galtee haadha mana kiyyaatti dhukkuba kanaan qabe hin jirin mucaan kan barate san gartee hawwatti ifitti as yaamtee waraqaatan itti kan itaa milkaan qabdu waan keessa qaatu. Hin qabu yaa doktora mootummaa keessa naa kan itaa. Keessa sii haa. Amma booda garuu diliin dalagin rabbiin kee garabduuti. Yaa doktor dubbii akkanaan dubbii. Baatirraa dhufteeti kaniina siikata kana gartee baatirraa kaniinuma kana fuudhu. Kaniina fardaa tokko fakkaata. Dawaa fardaa tokko fakkaataati. Saniifuu. Dubaraan dawaa fardaati nyaadha. Siis fidee ta'e. Yaa doktor maaluma jettee arbar mudhina ittee bar. Ciccitini ta'e. Yaa doktor. Rabbi isaa fayyisuu ta'e. Maaluma jettee yaa doktor. Ullee qalama jechuun qolan. Galata. Hayi. Ullee qalamaatis isumaan nuyi maata. Ajaa'iba oomu. Ta'e rabbi isaa fayyisuu. Ijoolleen tun ijoollummaa akkamisa mataana dhukkubsan ijoolleen tun ilma abbaa isaanii quban qaban hin yaada waan takka kana akkas hin jaan ta'aniituma isaa 24 shabakumarra neettumarra naa ta'an. Guddaan kunilleen iyyaalli maalummaa ijoollummaa akkamiin qabaan akkamuma kiyyaan isaanirraa ta'a. An jaalatti ta'e miila tokko na dheereessiti kun gabaabsu jirti. Feetu dhugaan asii feetu dhugaaleen asii. Fuula keetirra hamata osoo sin jiru jira. Galaana kutee bubbeen na hafuutu. Yoom dhugaan aseeta. Haya dachii lafa qabattee na haadhiitu kana samii. Haya tunoo. Yaa akhi siin jaaladhaa siin jiru jiraa bara. Way. Awoo siin jaaladhaa siin jiru jiraati. Yaa Rabbi. Haamii qabu. Awoo manaan jiraati mee suuta kana lallabsiisiniiti. Angiseen jaaladhu daangaan qabuuti. Akka maraataa carqii facaasitti nama jaaladhaa na beekta. Amma haayamee ummaatii biraan jiraati boodoo hojjaa sunamee nagee kutimee irraa yaa'u. Gizeen gabbeen akka nama kaabaa qabatees qabadhee sitti baatee mi? Saati akka maraataatti tilifoon ammaa asuma oolta hoo? Ummaa maal jette? Akka maraataatti tilifoonaan maarreen naa dhiittu dachiin naa dhiittu samiin naa qabattu maali? Awoo dila kana kakuu maaltu fide?
akkam taana duuba yaa ammaa. Abbaan kee arraanta naganamaa kuteenii dhukkuba jee manarraa beehe maali yoo jala hin deemne waan takka taane asuma taanis shabaka maali. Awwa inninis laal inninis. Maali isinii kun waan takka quban qabdan abbaa keessan quban qabdan eessa kutee eessarraa kutee tilifoona marratti isinii shabaka kaanii dachiin naaniitu samiin naa qabatu jeesi wanni jaayyaalticha keessan kun abbaleessa keessan. Ilmaan tuula qabdaami. Aan uummata kana nan laaqin. nuti obboleeyyan keetiin nu dhiisi kana lafa nu kaayi nu eegalan ni duru lafa nu kaayi nu dhiisi nuti abbaa keenyaa nuti koo isaa nu kaka'uu danda'a. Orola dhageessee bilaa lafa jirtanii yaa lafa jirtanii lafa maal isin kaa. Ati seentee. Ati seegaltee si obboleessi keenya qeqeessaa miskiinaati maal taate? Ilmaan qaban isaan nuti duraanii. Lama gisee taatanis kaayisa kophaan dhiisu ni beektanii. Aga muka kana gaafadhaa olee bakka biraadhaa dhageessee si fiduun dhabu gaafa dhumee haa dhufu. Isinii kun sun ijoollee akka uummata hojjetan isaa akkuma isin ta'u hojjetan. Abbaan gaafatan garuu ilmoo haadhuma gaafatanii ummaan ta'e sirriitti gaafadhu ilmoo haadhaatti kakata. Ummaa kun obboleessuma keenyaasa. Jallaan mataa akkana ol fidilee deemu kun iyyaaltichi iyyaala mataa dhakaatii barku. Guddaa kan nyaara rabsina haasamaa taate. Maarsa kun gube asii dachiin naa qabatu samiin naa qabatu jeesi bilbilaan akka garaagaatti finaasoo irraa illee qaanfatu narraa xiqqishoo. Awwaal fuuniin dhagaa manaan Laantu fi isaa lamfanii nageessite haasa'u tilifoona. Ati nama tuusa. Abbaan eessa kutee abbaan keessa eessa kutee abbaan keenya dalaga kutee Antalo mana nama ni jaartu. Siimmoo rumuu kanaasan. ni dhukkuma. Telefoonaan os abbaa keenya raasoo jira callurraa jee maal jetti summa. Abbaan keessa narra ganaa dhukkubee manarraa bahee eessa jira. Abbaa dhukkubaa siin jaalin dhageessu. Duuba kam taane mi'aawu. Mee isa kana barata. Telefoona kanaa Saduuba mee akkamitti dhukkubsate mee akkuma inni nuti maqaa duuba. ni dhukkubaa jaala. Kuraadis saaduu wayi dhukkubsaatiin irraa fudhadhee firra maxxansama maali kanaa jenna. Ish nama abbaa firrifanne akkanaa. Amma nu dhiistanii si walloo nu dhiisi meetis. Mee mataa nu dhukkubsinaa asirra narra waliin nyaatinaa fi abbaan keessa dhukkubee Ni jaalladhaa sin jee Ijoollee. nama. Ijoollee. Awa baay'ee hotu. Hotu mee bara. Mee Mee haatee sirti. Isbaa mee. Yaal makish. awa lafa kee Mee hadisa maa akka namni dalqaa Awa gattaa mee yaa mukaan. bishaan mukti haala. fayyine. Fayyine. Maal abbaa fi Dhukkubaan bishaan meetti deemaa fidanii jiru. naas kannaa. Meetti deemaa jiru. Bishaaniin Abbaa fidaa. maal taate. Yaa too bikiyya. Maal taateen fayyine. Maal taatisa? Fayyine. Mee Hadisa doktor waan an eegini. Waan an hadisa waan an eegina dhufkeeti. bishaan bishaan lafa. Usaati nurraa. Akkanuma abbaa jaalatu jala sisseentee waan ta'eef goota. Mee galatoo mee haa biiftuu tiyya. Mee deemu gattaa naa gattaa biiftuu gattaa mee. Maali? Hiisi deemu gurbaa mucaa dhiisi deemu mee. Mucaadhii si'atte abbaatis isuma jaallataa. Inni isuma si Mee waliin jibbaa. nyaatinaa. Yaan taati yoo tanatti gorsi haa maal taati. Yaa abbaa dheedhii. Yoo tanatti gorsi haa maal taati yaa. Maali nadda? Mee tattaa'u siiti mee gattaa na too bikiyya bara bara fayyaan qabaati doktora waan inni dhukkubaa biratti hin beeknetti hime malee. Awwa akkasiiti yaa abbaa. Awwan ijoollee teessan nama ijoollee dabeetiin jiraati. Saatii kun. Gattaa bilisaa himee gattaa. Awwa abbaa dheedhii. Awo bilisaa kiyya koo gattaa himee. Rabbisaa. Gurbaa gattaa himee gattaa siin jee maal maasu gurbaan kun iyyuu doktorri waraqaa gara kanneen dhufe. Maal wanjaasu gurbaan. Barsiifattee ilmaan itti mana kaasitti bisanii. Gobaasu siin jabaaniin waan namni siin jagodhe. Mee gattaa too bikiyyaatti mee gattaa dubbisan beektu gattaa himee. Latti kan wal qabatan nama. Door kira irraa ijoollee ta'e waan. Intaan gurbatiin dubbatina isin dhalaan tun gurbaa na kabajaa obboleessin sun guddaa gurbaa na kabajaa isin maal taate na dhoon nuusa yaa bilisaa kiyya dhage waaf kiyya gattaa'e waan tokko toluu naan jira qara himee sa'utti waliin fudhatiniiti mee dubbisi yaa bilisaa kiyya mee dubbisi daddabiiti Mee waraqaatti kan. Yaa abbaa. dubbisi beektaa mati gattaa'e laali kun waliin hojii waraqaan tuunis sanaati laali mee yaa toof kiyya gattaa'e faati samaara jallaan qabuun hidha godaa si hanna Yaa abbaa. dubbis mee kare mee ilmoo kare doktorti jarra uummata kaanum naan jinnaan jeeti yaaluma kanaatu Maali yoo? Hai. Maaltu maati? Eessaasi kanan? doktora nakkanne mana akkuma guddaa sanni beektaa hospitaala achirra nakkanna yaaluma kiyya mee maal Maal ta'e? Maal ta'e waraqaan Maal abbaa qabbanaa ta'e? Gataa. taa'e mee gattaa'e. kootu gataa sin tasaate asin mucaan dubbisu jira koo gataa gisee gataa sin jee gataa Kotee. Eessatti hajji kute? Achira budeema abbaan nu dhiisee. Hayi maali eessa deemu deema Ameerika deemu deema duraanuu gaa waraquma tana eeggachuu jira waraquma tana akka fisa godhifadhe. Abbaa keenyatti sama godhuu. yaaluma kiyya mee aatee amirkuma jetti laal
Amerika tu mal, Amerika na rakot tema, Amerika mana dia? Ya Abba, Abba. Abba lagi. Saya mana dia beli lagi? Ya Abba, wala walis niya to. Oh, ba lagi ba do kana keton. An suda ka nan be ko lagi ba do. Wala kana keto ya khat mo wala san sinay. Mau tahu kerja mata ada apa? Kita ka. Wala ka kuno kasati. Ya. Ya wala kana masih kana muti to ya Abba. Ya mau itu Eh, ya. bisa makanan dugani. Ya beli ya ko abshan imtis kan. La ilaha illallah rabbi. Me chidi biya. Sampai chidi biya siti ma chidi biya. Terti yang lugini tay. Acil lug dia ala wadaru. Awo ya Abba. Kita akan langsung beli dia. Beli kira kira pada orang kita sini ni. Ayye. Wala kana la orang ni biru be. Ati lagi fa da saburo ni so ani ci juru san Amerika ya ya no le no ragal jalan no fe. Abba akide tu orang itu mami. Tiji mo ya beli sakit jadi. Mia kaiti akor kan gitu asri rami. Kaya pada beli kaya sini. Eh. Wala kana ketu. Eh. Ono wala kana ni abba kaya sanfide. Eh. Abba kaya sini diatina. Wani dubet tugina wani raya te nyatina. Hai. Mana ko ba fra kaya foda da nyata kanna. Hai. Kono andan tamna bersifta ni mo wala kana kaya kono. Abba mo. Abba kaya. Abba sila ngati. Hai. Abba. Don tara ko fa. No akas detla na menya abba kanya ka ba cho sonten. Lukuni wali nugala fatura. Abba kanya ko pati hine fra ko ba da kanu ka firo. Oh satu duku bagi mo magaka na barang kain. Kasi mo ko fa di ka kaya. Kaya na bisa ka be. Umma julen titu nande gi suno duran timi habo. Umma ora kana kasi titim rabbi di julen na ngala. Mo ka ba do turuk mo di. Ha julen sin ka wi kaya mo ne jila ha. Ya. Ha mi gamus ti. Haru mo ka fa gani khebo na la. Ha ya. Nah jadi dia mantan. Ayye na jisne. Dia mami au. Beli sa. Dole mana sangkis. Dia mami. Am jangan lugini tiam topik ki. Acci kali beli sa jole bisan. Wang orang itu kudu tim ini. Marto sende tangan kena tapi marto. Apa di woi? Marto re tangan nami ki. Ilmu ki. Tolong tidak lagi jaga itu beli sa. Ya beli sa marto le tangan naga terbiti. Sana kaya le ko bana original itu. Woi siti mati raus dia beli zaman kan online tayara. Foto ti. Ya Allah. Awan kana ni dufti jid mo kaya di bi ko no bank isa kana ko. Ina mo. Akkana ma ba ni fedu ma mu dinu ko te tasale ba ni dura nun fedu. Ya me kasimi te mo lagi sini. Ana ba kanya berarti sa kana ndu yeti. Mante menni. Ya lagi fedu ayam ten. Ko kana ba kanya sini Bahati jahat. Lekum terlalu bistimo. Ya. Osman tide bita. Awon aku bukan sih dan kata mau Eh sar gua sih saat ini mashakkan ayyame. Amma fa'altani. Hey. Sabi sila ke fadlu. Ayye. Nubi izwan. Ati cuma dia ati bukan berasal nubi. Cuma dia ati abiti. Aka sih lagi sini nyata kopa bisa kopa. Salah sa hai garu siaja sa unda. Wani dila kan namun dulu bisi. Ya ki oso salati balar tu tibuti tu berapa bulan tu. Mana sar? Ya umma. Timi nubi di sana apa? Kuba balan sang kabalati. Mana tisat? Ya khabar kuba amma tani betani me chai bi. Anturano ba suka te ganda kai sai abban kai sande musani shakke taran dawo. Geldin bagini. Woi oh. Geldin bagini gitu. Woi ayyan lagi. Geldin bagini. Ganda batu sida desa wana kana dugaun seu. Akhir magesi din hare ti sa dalti sa mane. Ya itu tadi dia. Saat jangan sakin betu ya umma. Gaba suka te hare ganda kai sa tu abban kai sambale ke tu be. Atimo garo minnya bahiti halu fidini beta. Ati durano bag ya shi. Umma anti ya sabag ya kana qoba mitid nabdi. Abag yara la fabuaya itihemi khatimani fusta. Ausla. Tikisho shakuma. Ya ya ni metro wira degisa. Ada game reo. Amma dubitum lugada. Nungundino akha magesi nabba. Kita geisa. Nyaji isa ko ba? Sinyajan sa. Atimo ya umma salatin. Kali jakan salatin. Woi salati kali salati daga. Puro akas mali amuru kumni woni takka banna ya mati. Jinni sa bagi tunjur ko tumbala ta biti bute. Adubo isini ilmansati goda ka ka bota na Ana khasara din khatis. Akas ana sini timi. Hai mera kaminta amma ana makaminta ifeta disne mo. Adi umma druhanu. Ilmaka kana gartemi. ومتك خير ومتك ذكر رجعين يبين يسخر درانو بنروح خني تما قد فتني خني في سنجيتك علينا ما نقول توفيق كينيا
dila haasaa jiru haasii waan abbaarraa himu jiran kana hunda ati maal yaadatu kolleen qabdu jettee mala abbatta dagalaa balaa waan haasoo inni kun qabdooti. Toofikii jedhii simeeti isaan kan hundaa wasiin. Fakkaata duree maal dhiisee taa'anii yoo fitaa boonu dhiisaa boo jireenyi maal Ya kan maatu ga maatu waan ta'an dalaga fakkaatti yaa rabbi sumarraa yaa dalagsuun sumarraa yaa rabbi na sattari yaa jaba mucaan kayyo kun nallee harkee fakkaatti waan hin kabamnee gannee waan akkanaa kana. Abba, dhageessa laal mataa lafa guuftee hin taa'illaa waan itti leeduun si beekaa mi'an engaddaa isin talata akka jala sii deemtuun si harkeen siituu umurii tanaaniif qaanise ilmaan kee durutti waan takka ijoollee tanatti asin bahin mana kanatti siifii nama dhaggeeffadhu laala waraqaa teessi feetu akka feete godheen saniifuu huccuu teetii fi waan irra raftuu fi waan hunda waan nyaattu hunda tanasi qollofeetiin deemee asiin fooddaa bana ijoollee lafa fooddaa tanaa waan itti haajamte si haa kannanii malee jiraadhu. Yaa billisaa kiyya gaati nan xiqqeessinii mee ilma rabbi siyaasatti taruuti dunyaa akiraati deemiiti mee naa kan hayyee silaa baatii jaguutu mana isaatiin beeknan jedhani giseen ashinti feeti seenullee ulaa isaanii qolloftee karaa raamesee onnanaa ta'ii hin fagaatin asii. Battee wanni ati gootu hin jirtuuti. Nan qaamnesin. Ulfiin kun ati abbaachiin fooddaa banee waan hundi. Hayyee kalima si jaajallee naa biti waan irra salaatan san. Takka sii raftu wanni duraan sii dhuftu siif dhufti laa yaabbaa. Naa salaatiin bira too bodhaa ilma kiyyuulii. يا ربنا ستر قاتي يا ربنا فجس ها باللسا غيا نفتر مغيا باللسا وين هذا دقاميا لال أبا رجيسين هي المغيا وين دقوا في الدي بشاننا في الدخا أكرا يا المغيا دي دوايا أقول جواد داي باتي سيجاتي هي المغيا فدوتي أبا وانا جبت لال dhageessee wadduu irra dhuyite malee wal argisiis deemee dhabbaa. Ayyeelma bishaan itti sodduu waan haajam jedhe gaafa dhuu qarabbii si fayyisutti. Taabboodhu quraana keessi qabeessu malee ta'e. Hayyee bilisaay. Duba kitaaba quraana sannaa fiddee. Sittiin fidaa gara wanna gochuu fadhu. Hayyee bilisaay.